Ganna ajaa'ibaa fi bareedaa tahee akkasuma ammoo meeshaalee babbareedaa akka firiijii har'a kan obboleettii xiyyaa fe'aa jirudha. Garuu meeshaan kan nama lamaati. Haala inni itti mijannee wantoota nama mijate qofa isin agarsiisa. Isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Namoonni hundi keessanuyyuu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shamarka fuunee Oromoo hojjechuu jira jirtu isiniin jedha. Arabiyaa majlisii amma baasaa jirru qabadhee isinii dhufee warroonni ajajattan hundi keessanuyyuu rabbiin nagaa nutti isinaa galchuu isinaa uffis isiniin jedha. Amma zufurii kanaa reef Finfinnee irraa bu'ee nu gahee isiniin jedha. Saniif amma feesisaa jirra. Yoo na danda'ame viidiyoo hanga xumuraatitti isiniif waraabaa. Garuu ammoo yoo hin danda'amne aduun waan birii oowwii jechuudha. Lafti gannaa naannoo inni kun hin oowwaa. Kanaaf inshallah ta'ala rabbiin khayriyaa godhu warroonni ajajachuu barbaadan irra deddeebi'uun ajajadhaa isiniin jedha. Kana qofa osoo hin ta'in biraallee ni jira. Garuu amma kan dhufe qofa kabaasaa jirru isiniin jedha. Kanaaf feesisaa jira. Nagahatti viidiyoo kanaan galumaa. Kanaaf sagalee irratti isinii qabaa hanga xumuraatitti ilaalaa isiniin jedha. Achi keessa waca jira. Warroonni achi keessa hojjetan meeshaa fe'anii kolfan taphatanii naasaa waan ta'eef kanarra isinitti agarsiisuu barbaadu. Meeshaan asitti isin argitan kun yookiin ammoo teebiliin kun jidduudha kan taa'udha. 5 teebilii guddaa fi akkasuma xixiqqaa 4 jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya meeshaalee inni qabu yeroo hedduu isin agarsiisuun carraan nan argisiifne waan ta'eef har'a itti yaadee sa'aatii guyyaa aduun baay'ee jira. Roobuu waan hedduuf baay'ee aduutu jira. Itti aanuun majlisa amma argaa jirtan kunillee bifni israasii kunis zarima kanaa ta'e abbaa 40maati. Inni ammoo abbaa 30 odoon tahin abbaa 40maati. Haalaan margitan ganaan miidhagaa bareedaa tahee bifa yookiin ammoo kalara barbaadaniin ajajachuu ni dandeettani. Garuu ammoo abbaa tiknesaa 40maati. Kunniin illee kan as jiru kunniin jechuudha kan namootatti jira akkasuma immoo kan gurguraatu jira. Har'a kanallee baasaa jira yookiin maatiin isa kana meeshaalee hedduu kan na biraa qabani. Meeshaa roottotu jira akkasuma ammoo meeshaalee gugurdaa akka firiijii, eelee daabboo, eelee buddeenaa natti hin mijanne waan ta'eef kanan mijate qofa viidiyoo isiniif godhee gadi isiniif dhiisaa isiniin jedha. Asumaan immoo qilleensa biyyaa rooba jira ganna jira daawwadha. Amma sirriitti kan isin naa hubachuu qabdan abbaan tiknisa 30 kunoo haalaan margitan kanaan jechuudha. Isa kana itti aansuun ammoo boondidiin isaa waan asli sirriitti ta'eef namni tokkichi ol fuudhee hin danda'u. Ulfaatiin narraa dhiira 3 walii qabanii kanuma isin agarsiisuuf har'a kallattii kanaan kan dhufe malee waan addaati miti. Haala ifa taheen yookiin ifa galaa tahee isinii galuun namoonni hedduun keessan abbaan tiknisaa 30 akkamii, abbaan 20 akkamii, abbaan 40 akkamii warroonni jettan abbaan 40 kan reefii kunoo kan duuba kana jiru inni abbaa 40maati. Inni kun ammoo abbaa 30maati isiniin jechuu barbaade. Maaliif kun kutaa 3 ta'ee kun 4 kun 4 ta'uu didee abbaan 40 illee 4 ta'e warri jechuun keessan waan natti fakkaatu waan jiruuf namoonni tokko wallaaltanii osoo hin tahin ifa yoo isin hin taane inni sababni isaa ka gadi aanu sun hedduu guddaadha. Abbaa tiknisa 20maati mataa ofiititti jechuudha. Kutaan ol aanu lama ammoo 10 akkasitti 40 walitti tahee isiniin jedha. Sirriitti ifa isinii ta'u asumaan magaalaa teenna tuni ayyoo miskiinati yaade waan nu gaafatan. Kanaaf kuni magaalaan keenyallee asuma keessan daawwadhaa namatti tolaa. Biyya keenyallee isin yaadachiisee har'a kaameraa irratti isinii deebisa. Yeroo kana hedduu guyyaadha meeshaan dhufe qofa jedhanii jennaanini Finfinneedha kan itti dalagamu kan waraabuuf yookiin ammoo fe'uuf deemne malee waraabuuf iyyuu itti yaadne dhugaa dubbachuu fi meeshaalee kana guutuudha jechuudha. Fakkeenyaaf abbaa 30 haala kanaani abbaan 40 illee meeshaa ofii uf danda'e qaba. Gimmaasha tahee guutuu tahee meetira 8 tahee meetira 6 jettanii 12 jettanii hundi isaatu iyyuu meeshaa ammoo rattabaa jiran yookiin daraddaraa jiran kana guutuu qaba. Akka sirriitti isin hubattanii fi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Kanaaf warroonni amma ni gargaaran kunniin hedduu galateeffadhaa yookiin ammoo hedduu meeshaan kun waan ulfaatuuf an adda kiyya fuudhuu hin danda'u. Akkasuma ammoo dheengaddallee viidiyoo dheengadda gadhiise warroonni fe'achuuf dhufan keessa jiranii hedduu dinqisiifadhaa. Intuqinii yoonaan jedhanii kunoo fuudhuu dadhabanii nam 3 wal gargaaranii giddii makiinaarra baasanii maali jennaaniin boondidii tokko tahee yookiin ammoo hedduu gaarii kan tahee fi akkaan jabaataa hin ulfaataa isiniin jedha. Kana yoo hin ta'ini hin dalaysiifatinaa hin ajachiifatinallee isiniin jedha. Kan namni tokko yookiin ammoo dubartiin sochaasuu dandeettu. Fakkeenyaaf amma inni kun meetira 2 jechuun waan hagana dheeratudha. Meetira 6 jechuun meeshaan kun kan dalayne itti aansuun ammoo kan roga taa'ullee meetira 2 amma arguuf teettanii yoo danda'ame isin agarsiisa inshaallah. Garuu ammoo yoo hin argamine dhiifama of kolchaa isiniin jedha.
isaa kan itti fufnu ta'a. Haala kanaan mee haga isaan itti sirreessanii bootaa isaa magaalota illee lallaalaa makiinaa baajaajii biyya yaadadhaati. Oroonni meeshaa ajajachuu barbaadan lakkoofsi bilbilaa kiyya duwwaa 978 Razaan Oroo waatsaappii teelegiraamiin iimoowwan barbaadaniin ajajachuu dandeettani. Kunoo isa kanneen lamaan jechuu kan har'a baase akkuma reefisiniin jedhe kun abbaa 40ti. Hedduu kan natti tolee miidhagaadha. Itti aansuun namoonni hedduun firiijii bittaa jettanii na gaafatanii eeyyan firiijillee televezyiinallee hundaayyuu meeshaan nun binne tokkollee hin jiru. Firiijiin kuni abbaa litira 315 nun jedhani dhugaa dubbachuuf garuu ani isiniin kijibu litira 315 akka kabiyyaan baasanitti hin gahu yoo guddate litira 260 jechuudha dhugaa jirtu isinitti hima. Firiijiin kun baay'ee bareedaa kan tahee fi biyya alaa irraa galee qarshiin inni ittiin bitame ammoo namoonni hedduun kan isin ajaa'ibu. Firiijiin kun yeroo muraasa keessatti kan ol kahee fi qarshii Itoophiyaa 43 kan bitamu. Inni kun waraqaa isaa kan inni ittiin fayyadu qulfii qaba akkasuma meeshaalee hunda kan of keessaa qabuu fi akkamitti akka hir'isanii fi dabalan kan of keessaa qabu. Viidiyoo waan dheerateef viidiyoo hedduu isin jalaa jarjarsee kun qulfiidha akkasuma immoo kun ammoo kan taljii itti naqattanii bishaan fireezara yookiin firiijii gubbaa kaa'atan jechuudha. Kanaaf firiijii kana gadi illee kakuma 30 illee bitee ture garuu ammoo viidiyoo waraabuun natti hin tolle suuraa isaa ni qaba. Obboleettiin xiyyeetan biteef baay'ee gammaddee akkasuma mootuyyuu hedduu itti tolee jira. Kan kana gadi illee kakuma 36 illee binnee beeyna kunuyyuu dura kakuma 37 garuu ammoo alaawaan galiif bifa haarayaan ammatti ol ka'eedha isiniin jedha. Itti aansuun ammoo eelee daabbooti. Eelee daabbollee hundaayyuu ni bita jechuudha. Kan qofaa miti eelee daabbollee beekamtu si tokkoffaa taateedha. Qarshii isii namoonni hedduu yoo gaafattanii jettan guyyarraa dabalaa jira. 14,000 bitee garuu ammoo hedduu dabalaa kan jiruu fi akkasuma ammoo baay'ee kan qaala'aa jirudha isiniin jedha. Gabaa haarayaan amma yoo galtee jette ni dabala. Kanaaf warroonni bitachuu heddan hundi keessanuyyuu meeshaa kamii kam qabda jettanii na gaafachuu osoo tahin meeshaa barbaadan hunda isaa isinii bitee isiniif geessuu danda'a. Meeshaalee majlisni qabu irraa tokko kan isitti argisiisuu barbaadu kunoo haala kanaan diizaayinii barbaadaniin kun amma geengoodha roga afreellee ni jira akkasuma ammoo tikkaa karaa biraatillee ajajachuu ni dandeettanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kun diizaayinii haaraya yookiin miidhagaa kan taheedha. Hedduu kan bareedudha. Namoonni ajajachuu heddan hedoo jechuun ajajadha achumaan ammoo roobni osoo manu meeshaa feene aduun akkasitti nu gubaa oolte sun ammoo yoosuu jechuu osoo nu meeshaa feeneen geessinuyyuu meeshaan hedduu waan taheef roobni nutti deebi'ee roobe asumaan rooba kanallee daawwataa biyyallee yaadataa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya meeshaa barbaadanii fi waan barbaadan biyya barbaadan isiniif geessinaa ajajadhaa isiniin jedhaa. Barbaadan uffatarraa barbaadan waan feetanirraa ajajachuu hin dagatinaa. Itti aansu warroonni ajaja beellama waliin qabnu amma firii ta'ee jira. Heloo jechuun kottaa.